Piroojeektiin bishaan finnaa piroojeektii seenaa gammoojjii Oromiyaa jijjiiraa jirudha jedhame. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Walaayittaa aanaa Kaawoo Kaayishaa keessatti kaleessa balaan sigiga lafaa mudateetii jira. Ingilaanditti jeequmsi waggoottan 13 keessatti mudatee hin beekne godaantotaa fi falmitoota faar raayitiitiin dhalateen namoonni 400 siqan to'atamaniitii jiru. Yoo yaarka fuune kam jirtan jaalatamoo daawwattoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa isin haa dhaqqabu. TV waliif irraa oduulee sa'aatii kanaaf qindeeffannee isin biraan geenya. Oduu isinitti muudhaan kan isin faana turtu aan Asaantii Mahammadii hanga xumuraatti faana tura. Hojiirra oolmaan imaammata diinagdee gooroo guddina diinagdee biyyaalessaa guutuu ta'e kan fidu ta'uu hooggantoonni olaanoon ibsan. Kennaa Darajjee guutuu gabaasa kanaa qabdi. Hojiirra oolmaan imaammata diinagdee gooroo guddina diinagdee biyyaalessaa guutuu ta'e kan fidu ta'uu hooggantoonni olaanoon ibsaniiru. Guddina tasgabba'aa guutuu fi itti fufiinsa qabu kan mirkaneessu ta'us eeraniiru. Adeemsi fooyyessichaa deeggarsa maallaqaa baankii addunyaa fi IMF dabalatee dhaabbilee deeggartoota idil addunyaa biroorraa argameen hojiirra kan oolu ta'uu ministeera maallaqaa Obbo Ahmed Shideen eeraniiru. Imaammanni maallaqaa gabaan akka durfamu idaa hir'isuu baasii fi galii mootummaa fooyyessuun idaa hir'isuu irratti faayidaa olaanaa qabaachuu kaasaniiru. Sababa fooyyessa kanaan lammiilee miidhamoo ta'aniif daballeen miindaa fi deeggarsi kan taasifamu ta'uu eeraniiru. Sababa hanqina caaseffama hojmaataan damee dhuunfaa dhiibamanii turan si'oomsuun hirmaannaa diinagdee keessatti qaban guddisuuf qooda qabaachuu ministeera pilaanii fi misoomaa Dr. Fitsuum Asaffaan eeraniiru. Jijjiirama biyyaalessaan diinagdeen tasgabba'aa ta'e akka jiraatu hojiilee hedduun hojjetamuu bulchaan baankii biyyaalessaa Maammoo Miratuun dubbataniiru. Imaammata diinagdee gooroo taasifame karaa guutuun hojiirra oolchuun diinagdee Itoophiyaa tasgabba'aa guutuu fi itti fufiinsa qabu galmeessuuf gahee olaanaa qabaachuu hooggantoonni kunneen kaasaniiru. Dabalataanis bara baajetaa 2017f baajanni dabalataa birriin biiliyoona 550 ol mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyaachuuf akka ta'e ministeerri deetaan ministeera maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalliin ibsaniiru. Baajetichi mana maree bakka bu'oota uummataan akka ragga'u qophiin taasifamuunis ibsameera. Dr. Iyyoob hojiirra oolmaa fooyyessa diinagdee gooroo ilaalchisee ibsa kennaniin fooyyessichi diinagdee amansiisaa ijaaruuf bu'uura kan kaa'u ta'uu himaniiru. Fooyyessa taasifame hordofee maddeen faayinaansii garaagaraa deeggarsa taasisaa jiraachuu eeraniiru. Bu'uura kanaan baajeta bara 2017f jedhamee kana dura ragga'een ala baajanni dabalataa kan ragga'u ta'uu kaasaniiru. Baajanni dabalataa kunis birrii biiliyoona 550 ol ta'uu dubbataniiru. Kana keessaa birriin biiliyoona 240 misooma hawaasummaaf kan oolu ta'uu himaniiru. Mootummaan fooyyessa diinagdee gooroo karaa guutuun hojiirra wayita oolchu hawaasa galii gadhaanaa qaban gidduu galeeffatee ta'uu ibsaniiru. Kanaanis lammiilee galii dhaabbii qabanii fi misooma seeftineetiin deeggaramaniif tumsa gahaa taasisuuf baajanni dabalataa kun murteessaa ta'uu Dr. Iyyoob kaasaniiru. Baajanni dabalataa kun deeggarsa zayitaa boba'aa fi qorichaaf kan oolu akkasumas wayita hojiirra oolmaa imaammatichaa dhiibbaa qaqqabuu malu qolachuuf kan dandeessisudha jedhaniiru. Baasii biyyaalessaa humna ofiin uwwisuuf tattaaffiin taasifamu cimee kan itti fufuu fi imaammanni diinagdee gooroo kun hojiirra ooluun galii guddisuuf qooda olaanaa qabaachuus eeraniiru. Piroojeektiin bishaan finnaa piroojeektii seenaa gammoojjii Oromiyaa jijjiiraa jirudha jedhame. Piroojeektichi hawaasa horsiisee bulaa fayyadamtoota taasisuuf kan kaayyeeffate ta'uunis himameetii jira. Mudii Muusaa dabalata qaba. Piroojeektiin hawaasa horsiisee bulaa fayyadamaa taasisuu kaayyeeffate piroojeektiin bishaan finnaa seenaa gammoojjii Oromiyaa piroojeektii jijjiiraa jiru ta'uun isaa ibsameetii jira. Mootummaan naannoo Oromiyaadhaa hawaasa horsiisee bulaa fayyadamaa taasisuuf xiyyeeffannoo olaanaadhaan hojjechaa jiraachuu isaatis ammoo biiroon koominikeeshinii Oromiyaadhaa barruu gama toora fuula feesbuuk isaatiin maxxanseen ifoomseetii jira. Mootummichi kana mirkaneessuufis piroojeektoota bishaanii gammoojjii naannoo sanii keessatti argaman hunda keessatti hojjetee jiraachuudhaaf piroojeektoota dabalataa kan birootis ammoo hojjechaa jiraachuu isaa biiroon koominikeeshinichaa barruu maxxanse tanaan ifoomseetii jira. Mootummaan hongee irra deddeebiidhaan mudataa jiru maqsuudhaaf Boorana dabalatee guutuu gammoojjiiwwan Oromiyaa keessatti piroojeektii hojjechiisaa kan jiru yeroo ta'u irra caalaan piroojeektoota kanneenii ammoo godina Booranaa keessatti argamu ta'uu isaa biiroon koominikeeshinii Oromiyaa ibseetii jira. Piroojeektiin finnaa baasii hedduudhaan hojjetamaa jiru kun namaa fi beelladaaf bishaan dheessuu qofa osoo hin taane horsiisee bulaan gariin isaanii gama hojii qonnaa
akka goranii fi hojii qonnaa akka jalqabaniifis daandii saaqaa jiraachuu isaa barruun koominikeeshinii Oromiyaadhaa gama Facebook isaatiin maxxansee ibseetti jira. Projektiin bishaanii kun horsiisa beelladaatii fi gama hojii qonnaa naannoo gammoojjitti adeemsifamuutiin projektii abdii namatti horaa jiru ta'uu isaa bira dabre hawaasni naannoo gammoojjiidhaa jiraatan qonnaa adeeffachuudhaan wayita jireenya isaanii fooyyeffatan qabatamaadhaan projektii mul'ises ijaameetti jira. Jilli hoggansa olaanoo mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaa pirezidaantii mootummaa naannichaa obbo Shimallis Abdiisaatiin durfamu ammoo godina Booranaa aanaa Moyyaaleetti projektii finnaa burquqqee daawwateetti jira. Hogganaan biiroo misooma jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaa Injiinar Girmaa Raggaasaa ammoo gama isaaniitiin naannichatti projektoota finnaa 73 hojjetamaa jiran keessaa projektoonni finnaa 22 xumuramuun tajaajila kennaa jiraachuu isaanii wayita daawwannaa kanatti dubbataniitti jiran. Kanneen hafanis ammoo harka 70 ol irra ga'uu isaanii eeruudhaan projektiin kunniin ammoo jechuunis projektiin finnaa guutuu Oromiyaa gammoojjii keessatti ijaaramaa jiru kun guutumaan guututti yeroo xumuraman bishaan meetir kuubii miiliyoona 80 projektii qabachuu danda'u akka ta'es injiinartichi itti dabaluudhaan dubbataniitti jiru. Bulchaan godina Booranaa obbo Abdusalaam Waarii yommuu gama isaaniitiin godinichatti projektoota finnaa 18 birrii biiliyoona 32 hojjetamaa jiran keessaa 12 xumuramuun tajaajilaaf ga'uu isaanii wayita daawwannaa kanatti dubbataniitti jiru. Godinichatti rakkoon nyaataa loonii kanaan dura mudachaa turee fi rakkoon bishaanii furamnaan hawaasni horsiisee bulaa hojjetee jijjiiramuudhaaf kan hojjetu ta'uu isaa kan eere obbo Abdusalaam bara dabre kana keessa projektoota xumuramanii bishaan qabachuu jalqabaniin lafti naannichaa misoomaa akka jiruu fi kanarraayis callaan hin tuffatamne argamaa akka jiru ibsuudhaan bara kanas laftee hektaar hedduun midhaan gosa adda addaatiin uwwifamaa jiraachuu ibsaniitti jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa jireenya horsiisee bultoota naannichaa jijjiiruudhaaf halkanii fi guyyaa projektii finnaa irratti hojjetaa akka jiru ta'uun isaatis ammoo ifoomeetti jira. Dhaabbilee misooma mootummaa baankii daldala Itoophiyaa irraa liqaa fudhatan akka kafalamuu fi kaapitaala baankichaa ol guddisuuf mootummaan boondii biliyoona 900 gurguruuf gabaatti baasuusaa beeksiseeti jira. Girmaa Guddisaa. Dhaabbileen misooma mootummaa baankii daldala Itoophiyaa irraa liqaa fudhatan akka kafalamuu fi kaapitaala baankichaa ol guddisuuf mootummaan boondii biliyoona 900 gurguruuf gabaatti baasuusaa beeksisee jira. Kaffaltii liqaa dhaabbilee misooma mootummaa raawwachuu fi kaapitaala baankii daldala Itoophiyaa ol guddisuuf mootummaan boondii biliyoona 900 gurgurtaaf gabaaf akka oolu ifa taasisuusaa maddi oduu riippoorter gabaasee jira. Boondiin mootummaan baasee gara baankiin daldala Itoophiyaatti dabarfamee jiraachuusaa simamee jira. Boordiin fandii maallaqa idil addunyaa IMF dhiheenya kana sagantaa haaromsa diinagdee goora Itoophiyaa deeggaruuf murtee dabarsee kan ture yoo ta'u murtee kanaa fi qabiyyee waliigalteewwan mootummaa Itoophiyaa waliin taasifame irratti xiinxaluun odeeffannoo bal'aa ifa taasisee jira. Mootummaan Itoophiyaa bal'ina waliigaltee kana karaa marsariitii dhaabbata faayinaansiitiin uummataaf ifa gochuuf waliigaluu isaa odeeffannoon kun kan eere. Saranni waliigaltee kana fuula 140 ol kan qabu yoo ta'u dhaabbileen misooma mootummaa Itoophiyaa liqaa baankii daldala Itoophiyaa irraa fudhatan deebisuuf baankicha dandamachisuu fi cimsuuf tarkaanfiin kun kan eegalame ta'uu beekamee jira. Booroma kanaan korporeeshiniin bulchiinsa qabeenyaa fi liqaa hojii liqaa dhaabbilee misooma mootummaa fi liqaa korporeeshinii humna ibsaa Itoophiyaa wabii taasisuu fi dandeettii kaapitaala baankii daldala Itoophiyaa guddisuuf murteessaa akka ta'e simamee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa boondii mootummaan baasee wabii gochuun liqaa dhaabbilee misooma mootummaa birrii biiliyoona 580 kan ta'u karaa korporeeshinii bulchiinsa qabeenyaa fi liqaa hojii jalatti liqaan isaanii akka haqamu taasifamee jira. Kana malees liqaan birrii biiliyoona 240 humna elektiriikii Itoophiyaa irraa hafee jiru guutumatti kaffaluuf boondicha akka fayyadamuu qabus baankichi beeksisee jira. Liqiin gurgurtaa boondii irraa hafee kaapitaala baankichaa ol guddisuuf kan oolu ta'uu ragaan dhaabbata faayinaansii irra jiru kun kan agarsiisu. Boondiin gara baankii daldala Itoophiyaatti dabarfame waggaa 10 kan turu yoo ta'u baankii
baankiin daldala Itoophiyaa boondicha baankii biyyaalessatti wabii kennuudhaan yookiin daldala faayinaansii baankota jidduutti fayyadamuudhaan boondicha gara maallaqaatti jijjiiruu akka danda'u beekamee jira. Manni maree ministeerota waxabajjii 7 bara 2016 walgahii gaggeessirratti hundaa'uun murtee gurgurtaa boondii kanarratti waliigaluu danda'ee jira. Baankiin addunyaa baankii daldala Itoophiyaa fi baankii misooma Itoophiyaa cimsuu fi liqii doolaara miiliyoona 700 kennuuf kan waliigale yoo ta'u akkasumas boondiin kaapitaala baankii daldala Itoophiyaa guddisuuf oolu kun yeroo maallaqni kun gadi lakkifamu bakka bu'aa jedhamee jira. Akka waliigaltee IMF waliin taasifameen mootummaan Itoophiyaa sagantaa haaromsa dinagdee gooroo irratti liqii gosa kamiyyuu dhala olaanaa hin qabne biyya alaarraa akka hin fudhanne kan ittiin waliigalte yoo taatu haala yeroo ammaa kana ilaalcha keessa galchuun piroojeektiin madda ibsaa Kooyishaa xumursiisuuf dhaabbata faayinaansii kanneen biroo irraa liqii biyya alaa dhala gabaatiin akka fudhatu gaafattee jirti. Haa ta'u malee gaaffiin kanaa Itoophiyaan yeroo dheeraaf kan gaafachaa turte yoo ta'u fudhatama osoo hin argatiin hafee jira. Sababa kanaan piroojeektiin Kooyishaa duubatti harkifatee jira. Ijaarsi piroojeektichaa dhibbeentaa 66 irra gahuu fi piroojeektiin sagantaa misooma mootummaa ijoo hawaasa baadiyyaa Itoophiyaa karaa ibsaatiin kan tajaajiluu danda'uu fi sharafa alaa argachuuf kan kaayyeeffate waan ta'eef hayyama dhaabbata faayinaansii argachuuf akka jiru simamee jira. Piroojeekticha xumuruuf liqiin barbaachisu doolaara Ameerikaa miiliyoona 950 akka ta'e gabaafamee jira. Ji'a hagayyaa keessa gatiin gurgurtaa qinxaaboo boba'aa haaluma baatii darbeen itti fufa jedhame. Gatiin gurgurtaa qinxaaboo boba'aa baatii hagayyaa haaluma gurgurtaa baatii darbeen kan itti fufu ta'u Ministeerri Daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksiseetii jira. Buufataaleen boba'aa oomisha dhoksaan kuusuu fi dabaliin gatii hin mallee akka hin taasifamne Ministeera Daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Kaasaahun Goofeen akeekkachiisaniiti jiru. Caasaaleen daldalaa sadarkaan jiran raabsaa fi gurgurtaa boba'aa irratti to'annoo fi hordoffii cimaa akka taasisan Dr. Kaasaahun fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa dabarsaniiti jiru. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Walaayitaa aanaa Kaawoo Kaayishaa keessatti kaleessa balaan sigiga lafaa mudateetii jira. Balaa kanaanis jiraattonni naannichaa lakkoofsaan 10 ol ta'uu lubbuun darbuu isaanii bulchiinsi naannichaa beeksiseetii jira. Daraartuu Gurbaa dabalata qabdi. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Walaayittaa aanaa Kaawoo Kaayishaa keessatti balaa sigiga lafaa guyyaa kaleessaa mudateen namoonni 11 ol du'uu bulchiinsi aanichaa beeksisee jira. Balaan kun rooba cimaa sa'aatii dheeraa roobeen booda sigigni lafaa mudachuun lubbuu namoota kanaa gaaga'uun himame. Bulchaa aanaa Kaawoo Kaayishaa kan ta'an obbo Iskeel Gootoroo BBCtti akka himanitti namoota balaa sigiga lafaa kanaan du'an keessaa reeffi namoota 6 yoo argamu kanneen afan ammayyuu akka hin baane dubbatu. Obbo Iskeel roobi cimaan itti fufee roobuu irraa kan ka'e sigigni lafaa biraa mudachuun ammoo barbaacha reeffa namoota hafanii akka danqe himanii jiru. Jiraattonni reeffa hafe baasuuf yeroo bakkicha seenan sigigni lafaa biraa mudachuurraa kan ka'e barbaacha reeffaa danqeera. Balaa biraa mudachuu mala sodaa jedhuu fi gaddi dabalataa akka hin mudanneef jecha barbaacha goonu addaan kunneerraa jedhani. Reeffa namoota hin argamin afaniif barbaachi akka taasifamu bulchaan kun himaniiru. Torbee lama dura achuma naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaa aanaa Gazzee Goofaa keessatti sigiga lafaa mudateen namoonni 250 ol du'uu isaanii ni yaadatama. Namoota 5 sigiga lafaan du'an baasuuf jecha jiraattonni naannichaa birmatanii isaan irratti sigiga lafaa biraa mudateen lubbuun namoota hedduu darbuu danda'ee jira. Yeroo ammaa godinichatti gandoota garaagaraa bakkeewwan yaaddoon balaa sigiga lafaa jira jedhamee yaadame keessatti namootni hedduu manneen barnootaa dhaabbilee amantii fi firoota isaanii bira akka qubatan taasifame akka jiru bulchaan aanichaa himani. Hanga ammaatti maatiin 153 qe'ee isaanii irraa buqqa'uun qubsifamanii akka jiranis himanii jiru. Godinichatti sigigni lafaa yeroo garaagaraatti kan mudatu yoo ta'u hagayya 3 bara 2024 balaa sigiga lafaa mudateen manni tokko jigee daa'imni waggaa 11 duutee haati ishee ammoo miidhamtee waldhaansarraa akka jirtu himaniiru. Bifuma wal fakkaatuun bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sigiga lafaa godinichatti mudateen namoonni 4 du'anii ture. Bara 2005 akka lakkoofsa Itoophiyaatti balaa sigiga lafaa mudateen namoonni 11 yoo du'an bara 1998 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godinichatti namoonni 15 balaa sigiga lafaan du'uu ibsaniiru. Obbo Taayyee Danda'an himannaa irratti baname 3 keessaa 2 bilisa ta'an. Ministeer Deetaan duraanii Ministeera Nageenyaa Obbo Taayyee Danda'an himannaa 1ffaa fi 2ffaa irraa bilisa yoo jedhaman 3ffaa ilaalchisee ragaa ittisaa akka dhiyeeffatan manni murtii yaada murtoo kenneeti jira.
Mana murtii olaanaa federaalaatti dhaddachi dhimma yakkoota heera mootummaa fi sirna mootummaa ramaddii lidataa obbo Taayyeen himata tokkoffaa fi lammaffaarraa bilisa ta'uu isaanii fi himata sadaffaa dhiyaatee ilaalchisee ragaa ittisaa akka dhiyeeffatan yaada murtoo kenneeti jira. Himannaan abbaa alangaa yakka tokkoffaa fi lammaffaa jechuun dhiyeesse seera yakkaa keewwata 61 ilaalcha keessa kan hin galchine ta'uu manni murtii olmaa isaa har'aatiin ibseeti jira. Haaluma kanaan himatichi mirga heera mootummaa fayyadamuun yaada ofii ibsachuurraan kan hafe nageenya hamilee fi bilisummaa ummataatiin waan wal qabatu kan hin qabne ta'uu isaan kufaa taasisuu eereeti jira. Obbo Taayyeenis himannaa sadaffaa ilaalchisaa yaada kennaniin mirgi wabii eegamee fi mana amala sirreessaatiin ala ta'anii ragaa ittisaa akka dhiyeeffatan gaafataniiti jiru. Manni murtichaas obbo Taayyee fi yaada abbaan alangaa dhiyeessee erga dhaggeeffatee booda gaaffii mirga wabii obbo Taayyee dhiyeessee kufaa taasiseeti jira. Himannaa sadaffaa ilaalchisee ragaa ittisaa akka dhiyeeffatan onkololeessa 8 bara 2017tti beellama kenneeti jira. Artiist Kadir Ahmed weellisaa kennaa addaa qabuu fi ijoollummaa isaatiin hojii aartii kan jalqabe ta'uu waayillansaa himaniiti jiru. Imala jireenya artiist Kadir Ahmed baandii shanan gibeetii hanga baandii biiftuu Oromiyaatti taasisee ture Liyaa Taaddasa bifatti aanuun isiniif qindeessiteeti jirti. Weellisaa Kadir Ahmed dhibee isa mudateen erga yaalamaa ture booda wiixata hagayya 2024 galgala addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Magaalaa Jimaatti dhalatee kan guddate weellisaa Kadir Ahmed ijoollummaa isaarraa kaasuun sirba kan jaallatu yoo ta'u, keessumaa sirboonni Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa ammoo kan itti afaan hiikkatee fi jaalala addaa qabuuf akka ture Kadir yeroo lubbuun jiru dubbatee ture. Miiltoon hojii isaa akka jettutti weellisaan kun nama kennaa addaa qabuu fi ijoollummaan hojii aartii keessa seenedha jechuun ibsiti. Ijoollummaadhaan gara aartiitti kan seene baandii shanan gibee keessatti yoo ta'u, yeroo muraasa booda gara baandii biiftuu Oromiyaatti dhufe jechuun dubbatti. Kadir erga Jimmaarraa gara baandii biiftuu Oromiyaatti dhufe waggoota 10 kan ta'uuf hojiilee aartii adda addaa hojjechaa kan turee fi haga dhukkubsatutti baandichuma keessa hojjechaa ture. Weellisaa dargaggeessi kun nama kennaa aartii ajaa'ibaa qabu ture. Ji'oota 10 darban dhukkubsatee siree irratti kan hafee ture. Weellisaa Kadir Ahmed hospitaalota adda addaatti yaalamaa ture. Yeroo hospitaala turetti itti dhiheenyaan hordofaa kan turan akka jedhanitti Kadir jalqaba dhibee narvii isa mudateen daran itti hammaachaa deemuu himan. Ji'a 10 ciisuun magaalaa Finfinnee fi Adaamaatti yaalamaa kan ture yoo ta'u, qaamni isaa sababa ciisichaa waan madaa'eef isa fayyisuuf yaalamaa ture. Qaamni madaa'e sun osoo hin fayyin yaala narvii fiiziyooteraappii gochuun rakkoo waan ta'eef yaalii narvii itti hin ceene. Yeroo dhiyoos immoo nyaata fudhachuu irratti rakkoo guddaa uumee ture. Sababuma kanaan dhukkuba ji'oota 10 irra ture kanarraa bayyaannachuu waan dadhabeef akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 29 bara 2016 galgala naannoo sa'aatii tokkotti hospitaaluma itti yaalamaa turetti lubbuunsaa darbee jira. Kadir sirba jalqabaasaa Abaaboo Jimmaa jedhuun booda sirboota Qeenxee, Harmeekoo, Dammee, Naaf Uumamtee fi kanneen biroo uummataan gahee jira. Sirba Shaggooyyee kan weellistuu Margituu Warqinaa waliin ta'uun sirban ammoo badhaasa Odaa Awwaard injifatee ture. Weellisaan kun sirboota Qeenxee uummataan gahe kanaan alatti sirboota albamaa qopheessaa akka ture quba qabaachuus hiriyaan hojii isaa himtee jirti. Itti dabaluunis sirba albama guutuu qopheessee qabaachuu quban qaba. Sirboota koo kana gurguraatii ijoollee koonaaf guddisaa jedhee dhaammatee akka tures dubbattee jirti. Weellisaa Kadir Ahmed bultii kan qabuu fi abbaa ijoollee lamaati. Sirni awwaalcha isaas magaalaa Adaamaatti akka raawwatu hiriyoonni isaa himaniiti jiru. BBC wabeeffanne. Ingilaanditti jeequmsi waggoottan 13 keessatti mudatee hin beekne godaantotaa fi falmitoota faarraayitiitiin dhalateen namoonni 400 siqan to'atamaniiti jiru borumashii. Gabaasi dogoggoraa miidiyaaleen United Kingdom qoodan Britain keessatti waggoota 13 keessatti waan dhalateen beenne jeequmsa hamaa biyyattii keessatti kaasee jira. Ka'umsi jeequmsa kanaa immoo odeeffannoo dogoggoraa jecha suukkanneessa daa'imman sadii irratti adoolessa 29 magaalaa Southport keessatti raawwatameen kan wal qabatee dhalateedha. Miidiyaaleen United Kingdom keessatti hojjetan ajjecha suukkanneessaa san godaantotaa fi namoota amantaa Islaamaa hordofaniin wal qabsiisuudhaan gabaasuun isaanii godaantota biratti mormii jabaa dhalee jira. Aktiivistoonni warra faarraayitii fi godaantonni ammoo odeeffannoo dogoggoraa san dura dhaabbachuuf jecha karaa toora intarneetiitiin mormii jabaa kaasanii jiru. Sanduuba ammoo tuttuqaatiin sanyummaa fi dhiibbaan miidiyaalee guutummaa Ingilaandi keessatti jeequmsa hamaa waggoota 13 darban keessatti guutuu biyyattii keessatti mul'atee hin beekne dhalee jira. Poolisoonni jeequmsa kamiifuu nuti araarama hin qabnu ka jedhan yoo ta'u, qaamoleen nageenya mormitoota waliin kokkee wal qabanii hanga warreebuu bira dhaqqabanii jiru. Muummichi ministeera United Kingdom kareefiin tana Riishi Sunaak irraa aangoo fudhatan Keerii Starmer ammoo kun
kun mormii adoo hin taane jeequmsa qulqulluudha jechuudhaan waan dhalate san ibsanii jiru. Poolisoonni warra jeequmsa kaasaa jiran waliin wal dubbachuudhaan hubannaa uumanii akka jeequmsa gara humnaatti hin galleessi muummichi ministeeraa Keeriin ibsanii jiru. Jeequmsi amma dhalate kun ammoo eega agarsa shubbisaa mata dureen isaa Taayilor Swift jedhamu magaalaa Saawuzpoort keessatti qophaa'e irratti shamarran 3 ajjeefaman hordofee haala gabaasa miidiyaaleetiin akka dubbintuun baddu ta'ee jira. Ajjechaan suni haala suukkanneessaa albeedhaan kan raawwatame yommuu ta'u gabaasi miidiyaalee ammoo odeessaa san karaa dogonkoraatiin qooduun isaa gudaantota biratti mufii guddaa uumee jira. Mufii qofa adoo hin taane gudaantonni gadi ba'uudhaan naannoo isaaniitti haleellaa raawwachuudhaafis dhaqqabanii jiru. Muummichi ministeeraa Yuunaayitid Kingdem Keeriin ammoo mormii dhalate hordofuudhaan walgayyaa tattamaa qondaaltonni olaanoon poolisii irratti hirmaatan waamanii jiru. Mormitoonni ammoo dhagaa darbachuudhaan qaamolee nageenyaa hedduu irratti miidhaa geessanii jiru. Magaalota gurguddoo akka Haal, Liverpool, Bristol, Manchester, Blackpool fi Belfast keessatti ammoo mormiin kun haalaan babal'atee jira. Eegaa jeequmsi kun ka'een as ammoo namoonni 400tti siqan to'annoo seeraa jala akka oolan poolisoonni himanii jiru. Jeequmsi amma ka'e kunis ammoo sababoota rakkoowwan akka walqixxummaa dhabiinsa yeroo dheeraa, hojii dhabdummaa, murtii siyaasaa, imaammata biyyattii yeroo dheeraaf ture, dhimmoota hawaasummaa, garaagarummaa sanyummaan wal qabataniin of keessatti makatee akka Yuunaayitid Kingdem keessatti muddanni hamaan dhalatu godheera jechuudhaan miidiyaaleen gabaasuu irratti argamu. Kooriyaan kaabaa meeshaa waraanaa fageenya gabaabaa kan ittisa misaa'elaa biyya ollaa ishee Kooriyaa kibbaa ofirraa dhorkuuf qophaa'e gara daangaa biyya isheetti bobbaafteetii jirti. Taarikuu Baqqalaa dabalata qaba. Kooriyaan kaabaa meeshaa waraana fageenya gabaabaa kan ittisa misaa'ela biyya ollaa ishee Kooriyaa kibbaa ofirraa dhorkuuf qophaa'e gara daangaa biyya isheetti bobbaaste. Hoogganaan Kooriyaa kaabaa Kim Jong-un sirna misaa'eloota baalaastikii haaraa 250 kutaalee waraana daangaa biyyaa irratti argamanitti bobbaasuun sirnicha irratti argamaniiru. Akka ibsa miidiyaa biyyattiitti sirni bobbii meeshaalee waraanaa gara kutaa daangaatti godhame suuraalee fi viidiyoowwan akkasumas loltoonni waraanaa sirnicha irratti agarsiisa garaagaraa kan godhanii fi kanneen biroo fayyadamuun marsaalee hawaasaaf qoodaniiru. Hoogganaan biyyattii Kim Jong sirnicha irratti haasawaa taasisaniin misaa'iloota kana meeshaa haleellaa waraanaa tooftaa jabaan hojjetamee yeroo ammaa kan itti fayyadamnuu fi kan dhuunfaadhaan qopheessinedha jechuun ibsaniiru. Kooriyaan kaabaa meeshaa waraana fageenya gabaabaa socho'an kanneen akka ittisa misaa'ela ollaa ishee Kooriyaa kibbaa keessatti argaman dandamachuuf humna misaa'elaa fi meeshaa waraanaa ishee babal'isaa kan turte yoo ta'u, misaa'ela baalaastikii guddicha kan ardii Ameerikaa guutummaatti dhaqqabanis hojjechaa turuun ishee ni yaadatama. Kooriyaan kaabaa ji'a darbe misaa'ela tooftaa baalaastikii haaraa fi humnoota gurguddaa qaban yaaltee akka turtes ibsiteetti. Gama Kooriyaa kibbaan ammoo misaa'iloonni furguggifaman karaa adda addaatiin akka itti fayyadamaniif kan yaadaman ta'uu ni amanna. Kan akka Kooriyaa kibbaa yookaan biyya keenya haleeluu yookaan dorsisuuf naannoo daangaatti bobbaasuun fageenya dheeraa miti jechuun dubbii himaan Kooriyaa kibbaa Lee Song-joon hooggantoota waliin ibsa miidiyaaleef kennaniin himaniiru. Kooriyaa kaabaa yeroo dheeraaf shaakala waloo Ameerikaa fi Kooriyaa kibbaa gidduutti taasifamu shaakala weeraraa jechuun balaaleffachaa turuun ishee ni yaadatama. Kanuma irratti hundaa'uun haasaa Kim Jong sirnicha irratti taasisan keessatti tooftaa waraanaa niwukileeraa irratti hundaa'e uumuun biyyi isaanii dandeettii waraanaa ishee daran akka cimsitu dirqisiiste jechuun Waashingiteen komii dhageessisteetti. Hariiroon Kooriyaa lamaanii waggoota dhiyoo keessatti sadarkaa gadaanaa ta'e irratti kan argamu yoo ta'u, waliigaltee waraanaa bara 2018 tureen waldhabdee jiru hir'isuuf kan qophaa'ee turedha. Kooriyaan kaabaa loltoota gara daangaatti sochoosuun yaalii meeshaa waraanaa guddisuuf afuuffeewwan basaasaa 100 lakkaa'amanii fi kan balfaan guutaman gara Kooriyaa kibbaatti ergaa ergitee bubbulteetti. Yeroo dhiyoos immoo Kim michuu isaa pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutin waliinis walitti dhufeenya isaanii gadi fageeffachuun isaanii ni yaadatama. Kun ammoo hariiroo gama waraanaan qaban akka cimsu taasiseera. Egaan jaalatamoo daawwattoota keenya waliif TV irraa oduuleen sa'aatii kanaaf isiniif qindeeffannee kana gaammaa turanii oduu isinitti himuudhaan kan isin faana turte Asaantii Mahammadiin ture. Qophiileen waliif TV hafan itti fufu turtii gaarii.